waa xiqqoo dubbanna. Yaa gootota Oromoo magaree tolloota addasaa birruu agarii manni gamaa addasaa birruu manni gamalaa. Dirreen gamanaa mul'atu godina Shawaa Kaabaa aanaa hidhabuu abooteetti ganda gootota Oromoo kanneen akka Jeneraal Taaddasaa Birruufaa biqilchite ganda Siree Morosee jedhamti. Alaaleen baafanii kaayata salaaleen baafanii agarii dakkaaddasaa ibsatan barbaadee argaamanii. Bakki goototni kun daheeffatanii lolaa turan holqa Fincaa'aa kan jedhamu ganduma kana keessatti argama. Dirree sululli gamanaa akkasitti miidhagu. Loltoonni Xaaliyaanii jilgeenfachiisaa turan gootonni naannoo kanaas lolaa oolanii deebi'anii as keessatti daheeffachaa akka turantu himama. Gootota kanneen keessaa Jeneraal Taaddasaa Birruu isa tokko. Jeneraal Taaddasaa Birruun bara 1914tti abbaa isaa obbo Birruu kennee fi haadha isaa aadde Boontuu Waaqjiraarraa godina Shawaa Kaabaa aanaa hidhabuu abootee ganduma Siree Morosee jedhamtu kana keessatti dhalate. Abbaan Jeneraal Taaddasaa obbo Birruu kenneen qonnaan bulaa turan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1928tti yeroo mootummaan Xaaliyaanii Itoophiyaa weerartetti bittaa gabrummaa mormuun humna waraanaa Itoophiyaatti makaman. Abbaan Jeneraal Taaddasaa Birruu obbo Birruu kenneen achi keessattis dirqama lammummaa isaanii osoo bahaa jiranii lubbuun isaanii wareegamte. Jeneraal Taaddasaa Birruun akkuma abbaansaa gootummaan lola irratti du'e goota sanyii gootaa yeroo umriin isaa 14 ga'utti du'a haadhaaf abbaa isaa dhabuutiin gaddus cunqursaa fi bittaa faashisti Itaaliif gajjidhee buluun waan hin liqinfamneefiif umrii isaatiin osoo hin daangeffamne garee waraanaa obboleessa abbaa isaa obbo Beekaa Kenneen hoogganamutti makamuun qabsoo eegale. Jimaa Taaddasaa Birruufaa kan alaafii keenya ta'ee kana hojjetu. Alaafinni halkan kana aadmaa godhee kana timirtii kanaa nu tamaarsisu isa. Taaddasaa jechuudha. Taaddasaa Birruuti. Bakkuma taa'an sanitti beeknaa nu isaan lafan beekanii isaan bakkuma san safaraniituma alaa'uun ba'an ugaa halkan Xaaliyaaniin achumatti itti naannofnee atachi ta'a jenneetu bootaa tolfannee raawwannee akka teenyallee isa waliin rukunne itti tokkaasaa bulu. Nama 5 nu. Ganama ugaa lafaa kaane nu gizeedhaan galle manatti guyyaa alagnee laallamoo silaa nun beekani jara bira dhaqnaa handuuta fanyi baate godhagnee laallu nama 3 nama 4 nama takka 2 akkanatti duuti xiixii sun baraanitti irra bu'eetim kaane ugaa laallu silaa nu dhayeessin jennu isaanis nun beekani sanii achitti laalletu biraa galle oguma kana jennu amma ji'a 3tti kanuma hojjechaatii turre. Jeneraal Taaddasaa Birruu mana isaatti nyaadhe waggaa 5 san wajjumaan hojjennee hin hujjumarra jirra. Dhaqnee immoo mana Taaddasaa Birruutti nyaanne biddeena likki Taaddasaan ta'u waan. Yaa gootota Oromoo magaree tolloota addasaa birruu agarii manni gamaa Taaddasaa birruu manni gamalaa. Namni gaafaree